Jaalalli dhugaan boqonnaa sammuutii jedhu. Nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni gurriituuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa godha galata rabbii. Baga nagaa keessan taatanii warri mana kanaaf haaraa taatanii subscribe godha. Warri taatanii jirtan immoo laayikii godha. Laayikii godha bakka. አስፈልጎኝ ነው ላይክ አድርጉ እስኪ እና ጀቹዳ አራ ሩታ ፊ አብርሽ ቀበዴ ነው አኩማ ቤክተን ይጆለን ኩን ዱባይ ጅሩ ኤጋ ዱባይ ፊ ሀል ቅሌንሰ ዱባይ ፊ ቅሌንስ ኢትዮጵያ ቶኮ አከንታኒ ዱበቻ ቱረኒ ዱባይ ባየ ብሉቃ ጀቻ ቱረኒ ያው ብይ ኦርማ ፊ ብይ ኬኛ ቶኮ ሚቲ በቃ ቶኮ ሚቲ ኑቤካ ሀነከ ብይ ኦፊ እንጅሩ ብይ ኬኛ እኮ badhaasa rabbii qabdi dhugaa rabbii des nama jetti jechuudha. Innaa Dubaay baay'ee bulluqaa wayyaa finnee ufnellee uffachuu hin dandeenye jaan tikikkili yaa'ee Dubaay baay'ee bulluqaa utuu biyyaani jiru ufee immoo isinoo qullaayyuu fiigdukaa. Innaa dhugaa rabbii kana baay'ee bulluqaa biyyi garaagaraa jechuudha. Egaa akkuma beekamu ijoolleen kun kan deeman sargii isaanii fi'a. Sargii isaanii guyyaa qalabatii isaanii Dubaayitti godhachuufidha jechuudha. Qalabatii godhatteetti yoo jettan immoo qalabatii kan godhate ishee bichaadha. Kana dura biyyatti jechuudha. Amma lamaan isaaniitu godhataa jechuudha. Kana dura Abrish bichaatu jilbeenfatee Ruutiyyee fi qalabatii godhe mitiire. Amma immoo isheen isin gootiifi jechuudha. Lamaan isaanii yoo ukkulii ta'u jechuudha. Bakka kana booddee nama biraa aqanii faana akkas ምናምን እንጅሩ በቃ ቀበሜራ Abrish kana booddee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf qoosaa miti guyyaan gaa'ila isaaniillee murtaa'ee akka jirudha. Tsoomii Faasigaa hiikaa booddee akka ta'u gaa'illi isaanii dubbatanii jiru. Amma tsoomii keessa waan ta'eef akkan isaanii bashannanaa jiranii jechuudha. Guyyaa har'aa immoo sapiraayisii addaan akka dhufan dubbatanii jiru. Weelkaam jennee jirra nagaan koottaa dhugaa rabbii. Ambeeka baay'ee natti tolu rabbumti tokko isaan haa godhu gaa'ila milkii isaaniif haa godhu ijoollee laphee banamaa qabdudha akkuma argitanii nama yuutuubii hojjechuuf fedha qabu bananii yuutuubii bananii silkii bitanii itti kennaniitu hojjedhaa jedhanii ijoollee hojjechiisu jechuudha. So ijoolleen kun baay'ee nama garraamii namaaf yaadudha. Rabbi karaa hundumaan isaan gargaaruun jedha. Viidiyoon koo har'a akkana fakkaatti. Warroonni jaallattan warroonni Rutaa fi Abrishiin jaallattan like go'aa. Viidiyoo haaraadhaan immoo har'a nu dhufu waan ta'eef eeggadhaa jechuun barbaada. Dubaay keessatti jireenya amma eegalan kana fakkaatti jechuudha. Suura kanarratti argaa jirtu fataa jechaa jiru jechuudha. Fataa bakka.